Angaafi lamaan qaba. Inni duraan beekam islaamummaan akkasumas quraanni sanam gabbaruu ni balaaleffata. Garuu uummanni ammas kaabaa marsuu yookaan xawaafutti jira. Ati dhimma kana yaadutti dogoggora 13 duraa irratti ibsitee jirta. Yeroo sanitti anas hin turre. Gaafiin kee kan duraa kan inni lammataa dhimma azaanatiin wal qabata. Akkan hubadhutti dhimmi azaanaa kun jaarraa hedduun dur kan dhufe. Yeroo sanitti sa'aatiin hin jiru. Akkasumas wanti sa'aan ga'uu isaa ittiin murteessinuus hin jiru. Yeroo dursan sa'aatii waan hin jirreef ilmi namaa azaan yoo dhagaye salaatni gahi jedhee gar masjidaa deema. Amma garuu sa'aatii ni qabna. Kanaafuu yeroo kanatti guyyaatti yeroo 5 azaan godhummaaf barbaachisa. Obboleessi kiyya gaafii lama gaafate. Gaafiin duraa yaadota dogongoraan islaamummaa irratti haasawaman 13 duraan haasawina keessatti dubbaddeetiin jira. Inni gaafiilee warroota musliman ta'iniin islaamummaa irratti kaan keessaa sadarkaa 11ffaa irratti argama. Islaamummaan sanama gabbaruu yoo kan balaaleeffatu taate gara Kaabaa gara galanii salaatuun maaliif barbaachisa? Muslimni yeroo salaatutti Kaabaa gabbaraan jiru. Kaabaan qiblaadha yookiin kallattiidha. Nuti musliimoonni tokkummatti amanna. Wayita salaataaf qophooynu. Fakkeenyaaf gariin namaa gara Kaabaa gara gallee haasalaannuu ja'a. Gariin gara kibbaa, gariin baha, gariin gara dhihaa jechuu danda'a. Tokkummaa uumuuf jecha Rabbiin Quraana keessatti suuraa Baqaraa irratti akkana jedhe. Bakkuma feetanillee jiraatan gara Kaabaa gara galaa. Nuun jee Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu Kaabaan qiblaadha yookiin kallattiidha. Nuti kallattii sanitti garagalu jirra malee Kaabaa gabbaraa hin jirruu jechuudha. Namoonni jalqaba irratti kaartaa addunyaa qopheessan warra muslimaati. Ali Duruusiin bara 1954tti wayita kaartaa qopheessu kallattii Kaabaa jala godhee kallattii kibbaa immoo gubbaa godhee kaase. Kaartaa inni kaase kanarratti Kaabaa wirtuu lafaa irratti argamti. Kaartogiraafarri warra lixaatis dhufanii gama Kaabaa gubbaa kibba immoo jalatti garagalchanii kaartaa biroo qopheessan. Ammaas Kaabaa wirtuu yookiin walakkaa lafaa irratti argama. Kanaafuu gara Kaabaa yoo jiraatte kibbatti garagalta, gara kibbaa yoo jiraatte Kaabatti garagalta, bahaa yoo jiraatte dhihaan jirta taanaan bahatti garagalta. Ammaas Kaabaa wirtuu irratti argama. Nuti akka qiblaatti itti fayyadamna malee Kaabaa hin gabbarruu jechuudha. Yeroo umraa yookiin hajjiif deemnu Kaabaadhaan ni xawaafna. Kaabaan maaliif xawaaftaa jettee yoo na gaafatte ajaja Rabbiitii fi ergamaa isaa guutuudhaaf jeetiin siif deebisa. Garuu loojikiidhaan akkaan yaadutti geengoon hundinuu wirtuu takka qabdi. Kanaafuu wayita xawaafaa jirru kana gooftaa tokko qofaatu jira jechuu ragaa bahaa jirra. Dabalataan yoo shakkii qabaatte yookiin deebiin kunis quubsuu baate hadiisa biraa yoo dubbifte deebii ni argatta. Sahih Bukhari mujallada lammaffaa kitaaba hajjii boqonnaa 56 hadiisa lakkoofsa 675 irratti khaliifaa lammaffaa ummata muslimaa kan ta'an Umar ibn al-Khattab gara Hajar al-Aswad yookiin dhagaa gurraachaa qubaana keekuudhaan akkana jedhe. Na hin fayyadus na hin miidhus. Garuu waan nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam dhungataniif qofaan dhungadha jedhee dubbate. Jechi Umar dubbate kun musliimoonni Kaabaa gabbaruu dhabuu isaaniitiif ragaa gahaadha. Dabalataan ammas bara Rasuulaatti sallallahu alayhi wa sallam sahaabota keessaa nama Kaabaa tana gubbabbee azaana godheetu jira. Namni sanama gabbaru waan gabbaru san gubbaa yaabbatee azaanan godhu. Kunis Kaabaan qiblaa yookiin kallattii ta'uu isaa qofan waa keeka. Amma gara gaafii lammaffaatti haa dhufnu. Gaafii duraatiif deebii qubsaasiif kanneetiin jira jeetii yaada. Sirriitti deebiste. Haalaan gaariidha. Hedduu galatoom. Parsantii 50 deebiseetiin jira gara 50 haftee haa dhufnu amma. Jaarraa hedduun dura sa'aatiin hin jirtu ture. Kanaafuu sa'aatiiwwan qoqqoodnee haa'uun rakkisaa ture. Tanaaf azaana godhanii nama yaadachiisuun dirqamatti barbaachisaadha. Garuu ammaan tana nu hundinuu sa'aatii harkaa qabna. Eegasiifuu azaana godhuun maaliif barbaachisee ja'a gaafiin? Gaafii gaarii gaafatte. Sababaan azaanamuuf hedduutu jira. Inni duraa nama hundatti sa'aatiin gahuu isaa ibsuudhaafi. Mee waan takkanaaf himi. Yeroo qormaataa barataan hundinuu sa'aatii harkaa qaba. Haa ta'u malee yeroo sa'aatiin geesse barsiisaan bilbila ni bilbila. Kanaafuu barataan hundi sa'aatii ni qaba. Bilbiluun maaliif barbaachisa? Wanti kana godhuun barbaachiseef sagantaan duraa dhumatee tan lammaffaa seenuu isii agarsiisuudhaaf nama achi jiru yaadachiisuudhaafi jechuudha. Ammaan tana sa'aatiileen gurguddoon magaalaa keessatti ni argamu. Akkasumas bilbilli yookiin beel gurguddaan ni jira. Yeroo sanitti nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam bilbilli gaarii miti jaanii didan. Warri kiristaanaa bilbila qaban. Amantiin biraa ammaas dibbee qaban. Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam dibbeenis bilbillinis gaarii miti. Hin ta'u jaanii didan. Sahabaa keessaa namni tokko sagalee namaa osoo fayyadamnee hoo je'ee rasuulaaf yaada kana dhiyeesse. Waan kana rasuulli sallallahu alayhi wa sallam jaalatanii fudhatan. Bilbilaa fi dibbee fayyadamuurra sagalee namaa fayyadamuun gaarii tahee argame. Azaanni keenyaas dhaamsa qaba. Bilbilli garuu dhaamsa garagaraa qaba. Fakkeenyaaf bilbilli mana barumsaa yoo barbaanne sagantaan dhumachuu ibsuudhaaf. Yoo feene ammaas sagantaan jalqabuu isaa ibsuudhaaf. Dhaamsa biraa ammaas ibiddi ka'ee jira dheeyisaa jechuudhaaf. Dhaamsa garagaraa hedduu qaba. Ibiddi yoo qabate ni bilbilama atis haatee dheeyisita. Azaanni garuu dhaamsa qaba. Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahan guddaadha ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Allah malee haqaan gabbaramaan biroo akkan jirre ragaan baha Muhammad ergamaa Allah tahuu isaa ragaan baha hayya ala salaa gara salaataa khottaa hayya ala falaa gara milkii khottaa dhaamsa dabarsu jira jechuudha. Allah malee haqaan gabbaramaan biroo akkan jirre dubbata Muhammadis ergamaa rabbiiti malee nama gabbaramu akkan taane labsu jira. Inni gabricha rabbiiti inni ergamaa rabbiiti jechaa guyyatti yeroo 5 dhaamsa kana dabarsa. Inni ergamaa rabbiiti malee rabbii mitii jechaa jira. Gara salaataa khottaa gara milkii khottaa Allahu akbar rabbiin guddaadha jechaa dhaamsa dabarsa. Kanaafuu azaanni jalqaba irratti sa'aatiin salaataa gahuu isaa sitti himu jira. Ammaas Allah malee haqaan gabbaramaan biroo akkan jirre akkasumas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa tahuu isaa ragaa bahutti jira. Kun dhaamsa jabaadha. Gama biraatiin bareedina azaanaarraa biyya feete osoo dheeyte afaan Arabaa qofaan godhama. Osoo gara biyya Faransaay dheeyte afaan Fireenchiitiin azaana godhanii ati afaan Faransaay waan hin beeyneef namni kun nama arrabsaa jiramoo maaliif iyye jettee gaafachuun keenoo lamu. Addunyaa tana guutuu keessatti azaanni afaan Arabiffaa qofaan godhama. Osoon afaan Arabaa beekuullee baadhe yoo akkam xiqqaate hiika azaanaa sanniin beeka. Gabaabumatti azaanni yaadachiisa jechuudha. Fakkeenyaaf ganama yeroo fajrii yookiin subii as-salaatu khayrun minan nawmi ja'a. Kunis yaadachiisa biraati. Hirriibarra salaataatu caala jechuudha. Kanaafuu ganama hogguu as-salaatu khayrun minan nawmi jechuu dhageesse. Lakka salaataatu hirriibarra caala jettee hirriibaa kaata. Osoo alaarmiirra guuttattee hirriibaa kaasuuf sitti iyyite. Isnuus ifirraa gootee hirriiba deebita. Isnuus jechuun beektaami? Daqiiqaa muraasaaf rafuu jechuudha. Daqiiqaa 10 ni rafta. Ammaas yoo sitti iyyite isnuus ifirraa goota. Daqiiqaa 10 ni rafta. Ammaas yoo sitti iyyite isnuus ifirraa goota. Daqiiqaa 10 garuu dhaamsi as-salaatu khayrun minan nawmi jawkhun salaata ganamaa qofaaf tajaajila. Kanaaf dhaamsa qaba jechuudha. Osoo sa'aatii huu qabaatte sa'aatii ilaaluun sin barbaachisu. Azaanni nuu siyaama. Sababni isaa nuti salaata jamaa'aan salaatu waan qabnuuf. Nabiin keenya jaalatamaan sallallahu alaihi wasallam akkana jedhe. Hadiisa Bukhaarii keessatti akka ibsametti jamaa'aadhaan salaatuun sawaaba hanga sadarkaa 27 nama argamsiisaa jira. Kanaafuu azaanni salaanni jamaa'aa jalqabuuf akka deemu ta'uu isaa nu yaadachiisa. Akkuma azaana dhageesseen salaanni jamaa'aa daqiiqaa 20 booda akka jalqabu waan beektuuf wudu'a godhattee if qopheessitee gara masjiidaa deemta. Yoo azaanni hin jiraanne namoonni hedduun osoo sa'aa if harkaa qabanii sa'aan salaataa gahuu sii quban qaban. Akkuma beekamu sa'aan salaataa ni jijjiirama. Arra sa'a meeqatti aduun akka seentu hin beeku. Obboleessoo ati ni beektaa? Ganama aduun Mumbaay sa'a meeqatti akka baatu ni beektaa? Namoonni hedduun as jiran kun yaada dimshaashaa qofa sirraan fudhatan. Ati nama saayinsiiti. Sa'aas ni qabda. Yeroo azaana dhageessatti salaanni gahee jira jettee gara masjiidaa deemtaa jechuudha. Kanaafuu yeroo saayinsii fi teeknooloojii kanatti illee azaanni yaadachiisaadha. Gama tokkoon sa'aa sitti hima, gama biraatiinis dhaamsa siif dabarsu jira. Karaa dhugaatii fi milkitti siyaamu jira. Dubbiin tun kaleessaas jechuun waggoota 90 duraas dhugaadha, arraas dhugaadha, fuuldurallee dhugaa ta'a. Deebii quubsaasiif deebise jeetiin amana. Hedduu galatoom. Inshaallah rabbiin sillee akka qaceelchu anallee akka qaceelchu du'aayin godha. Hedduu galatoom. And to guide me also. Thank you.